keenya kabajamoo jirra jirtu nagaa fayyaa keessanii walitti deebinee jirra irraasi irraas barnoota tokko qabannee isinii dhiyaanne hiika jechoota afaan oromootii fi afaan ingiliffaatitti hiika barreeffama beektus barreeffama beenes sagaleedhaan siif hima gama afaan oromoottis gama afaan ingiliffaattis jijjiiruu dandeessa sagaleedhaan si dubbisa ingiliffaadhaan sagaleedhaan siif hima barreeffama illee dubbifatta akkas hedduu namatti tola jechoota tokko tokko kan nama dhiban ittiin hiikkachuudhaaf isin fayyada jennee isinii qabanne nu hordofa oda gama barumsaatti hin dabrin dura YouTube channel keenya subscribe godhu hin dagatinaa yeroo hunda amala luttaate isinumaan jenna asirratti dhuftanii misuli search gootanii bukan gootana kanatti isin doa kana gaddo itani laayik godhos dagatinaadha notification all godhadhaa isin jecha asumaan gama barnoota keenyaatti barra Play Store dhufta English or English afaan Oromoo dictionary jettaani waan duraan barreessee yeroo yateetti barreessita akkanatti si dhufa hedduu si dhufa Amaarfaa Amaar hundaa jira angaruu Amaarfaa feene dasnan jenne afaan Ingiliffaa ta'e afaan Oromoo tiitu hunda dasna jee hedduu takka bareedaadha kana kainan buufadhee qabu waa tokkollee isin gaafatu email kana isin gaafatu ne dhufta okay attaani an duraan buufadhee waan hin qabuuf open yennaan waggaa lama eega dhufe alfiinsa 2018 dhufe itti fayyadamaan jira garuu hedduu takkanatti tole yoo isin itti irraa fayyadamaa isin jechumaaf isin garsiise an jechoota hedduu ittiin hiikadha waan ta'eef kanumaaf isin garsiisuudhaaf dhufe isin qooduudha waa'ee open jennaani akkanatti jira waan tokko isin gaafatu yoo nifinni hayyama si gaafatee alloo numattaa malee wanni biraa wanni inni ittiin anagiyoo hin jiru email an barbaadu haa ta'u kun barbaadu akkanatti jira amma fakkeenyaaf asirratti FUJ jalqaba afaan Ingiliziitiin jira jalatti afaan Oromootiin jira jechuu jalatti hiikkaa kana jechuu warra dubbisa beeku ni dubbifata warra dubbisan beeknes sagguu qubeen achitti isa dhibi dhufeeti kunoo sagaleen fuula dura ta'isi sagalee tan agattuqa amma fakkeenya jawwaala silent jira ewa akkasitti sagalee itti dhaggeeffata amma kanas qalama farda kanas long live jaame dubbisaan singles barreeffamni akkanaa osoo dhufe yookaan jawwaalli waan waasi gaafate dhuftee barreeffama akkasii barbaadde sagalee tanatu yuta a long time hiikkaan kun afaan Oromootiin jalatti jira akkasitti addaan baafatta jechuu sagaleedhaan haa dubbisu ta'uun gortee isin siif dubbifti hoggusan booda afaan Oromoo afaan keetiif sitti himnu about 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 akka dirree deemtee
Absolutely. irraa fayyadamuu dandeessaa jenneeti isin garsiifne. Akkasi jechoota feete akkasii beeka. Sanii alatti gubbaa sanatti barreeffama feete kanii hiikkachuu barbaadde ni dhufta bakka tana asirratti sarchi goota. Fakkeenyaaf red akkana dhufama irratti gaddoofna akkasi dhufa. Hoggooti barbaadde booda akkana sii dhufa. Red. Okay. Akkasitti barreeffattee sagalee gattuita hiika dubbisaa sirri sii dubbisti. Ayyee amma sitti ingisaa seenna. Amma fakkeenyaaf afaan oromoo asirriira. Afaan oromoo bakka gubbaa kana deebisuudha. Afaan oromoo kajiru kan asirra deebisuudhaaf yoo barbaadde setting dhufta. Language yoo jira inni nu afaan lamaan kana. Yoo afaan oromoo jalqaba deebisuu barbaadde bakka sagalee sanitti afaan oromoo sirra gootaa jechuudha. Fakkeenyaaf akkasii jechuudha. Kana wanni har'aan tana qabannee isiniif dhufne akkasii irraa fayyadamaa isiniin jenna. Jechuudha tokko tokko ittiin hiikkadhaadha. Kana barnoonni keenya waan dhaggeeffattaniif nagayaan tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma.